Akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenya Dr. Raafi argituudha. Egaa akkuma beekamu yeroo darbee kitaaba faaya Fayyaa jedhu magaalaa Finfinneetti sagantaa guddaaf sagantaa wadhaan eebbisiisnee turre. Namoonni sagantaa kiyyarratti bakka garaagaraa irratti baay'een keessan namoota qaban hin beeknedha. Garuu miidiyaan hawaasummaa yookiin Facebook fi YouTubein bifa kanaan maatii guddaa impaayera bal'aa ijaaree jira. Kanaaf duraan dursaa waan hundumaa dursee isin galateeffachuun barbaada. Sagantaa koo bifa addaan waan naaf bareechitaniif guddaa galatoomaa isin jechuun barbaada. Egaa akkuma beekamu faaya Fayyaa kitaaba Fayyaati. Egaa Fayyaa waan dursu hin jiru. Dhaadannoo afaan keenyaan Fayyaa keenya kan jedhuun kitaaba kana isiniif qopheessee jira. Kitaaba kana barreessuuf dhugaa dubbachuudhaaf yeroo dheeraa natti fudhateera. Namoonni baay'eenis kan gulaalan kan baay'ee ilaalaa turanii baay'ee jaallatanidha. Kitaabni kun akkuma beekamu qabiyyee garaagaraa qabiyyee hedduu of keessaa qaba. Qabiyyeen kitaaba kana keessa jiru fayyaa waliigalaa, sirna nyaataa, fayyaa daa'immanii, fayyaa dubartoota ulfaa, odeeffannoowwan qoricha walii wal qabatan, yaala dhibee duraatiif kennamu, fayyaa dhibee keessoo, fayyaa wal hormaataaf wal quunnamtii saalaa, fayyaa xiinsammuu fi kan kana fakkaatan hedduu kan of keessaa qabu kontentii boqonnaawwan 12 fi fuula 300 kan of keessaa qabu ta'a. Kanaaf kitaaba kana dubbisaa isin jechuun barbaada. Namoonni hin arganne yoo jiraattan biyya keessa biyya alaatii kallattii ittiin argachuu dandeessan isiniin mijeessinaa keessaan quunnamuu dandeessu yookiin immoo karaa teelegiraamii keenyaa lakkoofsa bilbilaa duwwaa 9 10 duwwaa 8 55 78 irratti karaa WhatsApp teelegiraamiitiin bakka jirtan nu beeksisuu dandeessu jechuu barbaanna. Faayi Fayyaa egaa bareedina fayyaa keenyaati, miidhagina fayyaa keenyaati. Faaya Fayyaan faayaman dhaamsa kiyyaa hanga xumuraatti waan hordoftaniif guddaa galatoomaa isin jechuun barbaada. Fayyaa hin dhabinaa.